Ashama Kamoltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegale paartileen siyaasaa rakkoon dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti dhalate akka dhaabbatu waamicha dhiyeessan. ህግ የማስከበር ስራውን mootummaan akka mootummaatti hojii seera kabachiisuu kan kana dura turee fi mul'aterraa haala cimeen tarkaanfii seeraa barbaachisaa fi bu'uura seeraa qabu fudhachuun to'achuu eegala. Guyyaa kaleessaa Yuunivarsiitii Dabra Biraanitti barataan tokko du'e dhaabni ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu boordii filannootti galmaa'uu isaa beeksise. ABO'n inni kaan maal jedhe? Nuti yeroo qabsoofnu boordii fi hin qabsoofne uummata keenyaaf qabsoofne murtiin ka abbaa qabsooti malee ka mirjaa boordiiti. Walga'iin koree jiraachiftuu addawaawii boruu eegala. Gabaasa kaanis qabna. Sagantaa kana ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Turtii gaarii. Yuunivarsiitiileen yoo tasgabbaa'uu dhaban cufamullee akka danda'an ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbatan. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti marii dhimma haala yuunivarsiitiilee har'a taasifame irratti kan dubbatan. Gama kaaniin guyyaa kaleessaa galgala barataan yuunivarsiitii Dabra Biraan tokko du'uu ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo beeksiseera. Kunis lakkoofsa barattoota rakkoo tibbanaan lubbuu dhaban 4 gaheera. Yuunivarsiitii keessa barattoota nageenya tiksuuf poolisii ta'anii hojjetan keessaa tokko kan ta'e barataan dubbisne waan kaleessa ta'e akkanaan dubbata. Akkuma beekamu jechuudha Dabra Biraan Yuunivarsiitii keessatti sodaan hamaan kan ture gaafa guyyaa sanbata darbirraa eegaleeti. Kaleessa jechuudha galgala barataan Eeliyaas Seeraa jedhamu muummee Ingiliffaa waggaa sadaffaa kan baratu barataa Wallaggaa Aanaa Horroo ta'e galgala keessaa gaddee jechuudha naannoo sa'a tokkoo fi walakkaa irratti lubbuu isaa dhabee ture. Inni kunis immoo kan inni lubbuu isaa itti dhabe kompiliitii yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitii keessatti yoo ta'an fuuldura yuunivarsiitii kan ta'e harri guddaadha jechuudha. Mucaa kana aanaa suukaneessaa ta'een ajjeechaa kan irratti raawwatanidha. Akkuma jalqaba jedhee sekuriitii gahaan ta'e hin jiru waan ta'eef barataan keenya sodaatee ammaan kana ammoo yuunivarsiitii galgisa gara maatiisaa jalaa jira jechuudha. Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti socho'an rakkoo nageenya tibbana dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee lamaan keessa jiranitti uumame akka dhaabbatu waamicha dhiyeessan. Dhaabbileen siyaasaa kaleessa ministeera muummee Abiy Ahmed waliin mari'atan kunneen walitti bu'iinsi mul'achaa jiru kan sabaa fi kan amantaa ta'aa akka jiru ibsaniiru. Ibsa waloo har'a paartileen torba kennaniin rakkoo dhalatee furuuf gahee isaanii akka gumaachan himuun tarkaanfii seeraa mootummaa rakkinicha furuuf fudhatu ni deeggarraa jedhaniiru. Galaana Balaa gabaasa qaba. Dhaabbileen siyaasaa guyyaa kaleessaa ministeera muummee Abiy Ahmed waliin dhimma nageenyaa yeroo sababeeffachuun mari'atan paartii Dimookiraatawaa Amaaraa, paartii Dimookiraatawaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa, Koongireesii Federaalawaa Oromoo, paartii biyyaalessaa Oromoo fi adda mul'ata hawaasummaa Amaaraati. Dhaabbileen kunniin ibsa har'a waloon waajjira ministeera muummeetti miidiyaaleef kennaniin walumaa galatti haleellaawwan amantaa fi sabummaa irratti xiyyeeffatan addatti ammoo rakkoo tibbana yuunivarsiitiiwwan keessatti dhalate irratti mari'atanii atattamaan akka furamu hunduu gahee isaa bahuuf waliigalteerra gahuu himaniiru. Dura ta'an Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa rakkoon kun kan dhalate namaanii namumaan furamuu danda'a jedhan. Paartileen kun wantoota madda rakkooti jedhan kaasanii mari'achuus Profeesar Mararaan miidiyaaleetti himaniiru. አንዱ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የነበረን ውዝግብ tokkoffaan tokkummaa Itoophiyaa irratti waldhabdee qabaachaa turree fi ammallee jiru. Lammaffaan ammoo siyaasa shiraa sirnoota darban keessas ture ammallee mul'atudha. Kaan ammoo siyaasa wal amanuu dhabuuti. Yeroo baay'ee faayidaa waloo irratti wal amanuu dhabuutu mul'ata. Kan biraan kan kaafnee afaan siyaasaatiin kan ziiroo sam geem jedhanidha. Hundan argadhaa yookaan ammoo hundan dhaba kan jedhu keessa galle. Dura ta'an warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa Dr. Dassaaleny Caannee haalli amma jiru mana keenya waloo akka nurratti hin gubne waan nurraa eegamu haa baanuu jedhan. በተለይም በዩኒቨርሲቲዎቻችን keessumaa yuunivarsiitiilee keessatti jibbinsaa fi aleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffatan dhumni isaanii mana keenya waloo gubuu fi badinsa waan ta'uuf hunduu bakka jirutti walitti bu'insa hin barbaachifne kana dhaabuudhaaf akka duulu waamicha koon dhiyeessa. Mootummaanis dirqama isaa heeraaf seera kabachiisuu akka malutti akka baatu waamicha dhiyeessina. Dhaabni siyaasaa kamiyyuu jechaanis ta'e gochaan dhimmoota uummataa fi uummata walitti buusan irraa akka of qusatan waliigaluu isaanii ka dubbatan ammoo hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Gama biraatiin dura taa'an adda mul'ata hawaasummaa Amaaraa obbo Siyyuum Mangashaa qaamoleen ajandaa ofii milkeessuuf walitti bu'iinsatti fayyadaman
gocha isaaniirraa akka of qusatan qooda isaanii bahachuuf waliigaluu isaanii himan. Mootummaan itti gaafatama olaantummaa seeraa eegsisu nageenya lammiilee tiksuu akka bahus waliigalteerra gahamuu ፕሬስ ሴክሬታሪን ዋጅራ ሚኒስትር ሙሜ ኦቦ ንጉሱ ጥላውን ንሂሙ የህግ የማስከበር ስራውን mootummaan akka mootummaatti hojii seera kabachiisuu kan kana dura turee fi mul'aterraa haala cimeen tarkaanfii seeraa barbaachisaa fi bu'uura seeraa qabu fudhachuun to'achuu eegala. Tarkaanfiin seeraa kamuu fudhatamuu qaba. Mootummaan hiree akka mootummaatti irraa eegamu bahuu qaba. Paartileenis tarkaanfii seera qabeessaa haga fudhatametti deeggarsa kennuu fi waliigalteerra gaaniiru. Profeesar Mararaan rogeeyyiin miidiyaa hawaasummaatti dhimma ba'an sarara diimaa akka hin ceene gaafatan. አክቲቪስቶች የራሳቸው ዓለም ፈጥሯል። Aktivistoonni addunyaa mataa isaanii uumaniiru. Dorgommii waloos qabu. Isaanis yoo ta'e jecha ifa ta'een adaraa kan jennuun uummata Itoophiyaa balleessanii gara baduutti akka hin deemne isaanis sarara diimaa akka hin ceene. Faayidaa bu'uuraa lammiilee Itoophiyaa faallaa haala hin deemneen akka socho'an adaraa jenna. BBC Afaan Oromoo irraa oduu gaggabaabsee kan isinitti immoo ani hirphaa gammachuuti. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa adda bilisa baasaa Ogaadeniif waraqaa seera qabeessummaa kenne. Paartiin kunis akkuma baa'oo sadarkaa biyyaalessaatti filannoo irratti hirmaachuudhaaf galmaa'e. Mariin hidha guddicha Itoophiyaa bishaaniin guutuu fi ijaarsa irratti xiyyeeffatu Finfinneetti taa'ame. Mariin kun qondaaltota biyyoota yaa'a Naayil Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii walitti fideera. Koreen hojii raawwachiiftuu addawaawii haala yeroo biyyattii irratti mari'achuudhaaf boru wal ga'uudhaaf jira. Dhimmoota wayitaawaa biyyattii irratti mari'achuun kallattii kaawwatu jedhameetu eegama. Piroojeektiin Itoophiyaa, Sudaanii fi Keeniyaa bu'uuraalee misoomaan walitti hidhuudhaaf karoorfame milkaa'aa jiraachuun ibsame. Gama piroojeektichaa Naayiroobiitti gaggeeffame irratti abbaan taayitaa Laamuu jedhaniin akka hundeeffamus gaafatameera. Eenyummaan namticha xiyyaara keenyaarraa samii keessatti kufee du'ee amma yoonaatti hin baramne jedhame. Xiyyaarichi buufata xiyyaaraa Ezroo Londanitti otoo balali'u namni kun keessaa kufee du'e. Hojjetaan mana poostaa Afrikaa kibbaa tokko barattuu gudeedee ajjeesuun amanuunsaasee hidhaa umurii guutuun adabsisee jira. Ajjechaan barattuu ganna 19 irratti raawwatame kun hawaasa biyyattii kanaan dura dallansiisutu yaadatama. Afrikaan kibbaa biyya galiin giddu galeessaa lammiilee akka malee addaan fagaatu keessaa tokko ta'uu gabaasni biyyattii irraa ba'ee mul'ise. Gurraachonni Afrikaa kibbaa galii giddu galeessaa harka 3 warra adii gadi ta'e qabaachuun himamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhes isaan kana turan. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu waraqaa ragaa seera qabeessummaa isaa mirkaneessu boordii filannoo Itoophiyaatti argachuu isaa beeksise. Kana dura dhaabbileen ABO 2 boordii filannootti galmaa'uuf adeemsa akka eegalan boordiin filannoo ibsee ture. Dhaabii ABO inni kaan galmee fiyyata galfate kan abbaa nagaa jaarraan hoogganamudha. Kana dura dhimmi kun boordii filannoo walaba ta'uu isaa kan ittiin mirkaneessinudha jechuun obbo Daawud Ibsaan dubbatanii turan. Kanaaf murtiin kun maal akeeka jechuun isaan gaafanne. Galmaa'uun keenya egaa boordiin filannoo amma yoonaatti karaa qajeelloo irra jiraachuu isaa akeeka filmaata itti deemnu kanaaf of qopheessaa duruu lafarratti of qopheessuutti jirra. Waraqaa seera qabeessummaa kan agarsiisu boordii filannoo Itoophiyaa irraa fudhataniitu akka paartii biyyaalessaatti immoo akka sadarkaa Oromiyaatti dorgomuudhaaf kan galmooftan. Paartiin keenya biyya guutuu paartii biyyoolessaati akkasitti galmoofne akkasittis waraqaa ragaa fi sartifikeeticha argata. Tole amma maqaan dhaaba biraa maqaa baa'uudhaan socho'aa tures ni ture kan abbaa nagaa jaarraadhaan hoogganamu isaan ofitti qabuudhaaf yookiin immoo dhimma walitti dhufanii hojjechuu irratti wanni mari'attan ni jira. Ammayyuu akka paartii siyaasaa Oromootti bakkuma tokko waltajjii tokko irra jirra. Kan ragaan arganne kunis qabsaa'ota Oromoo hundaati jennee amanna. Dhufni kun rakkinni isaa furamaa deema. Kana dura paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo waliin tokkummaa ofiis ta'uu danda'a walitti dhufanii hojjechuudhaaf akka yaadaa turtan miidiyaatti ibsaa turtanii garuu dhaabi keessan boordii filannootti waan hin galmoofneef adeemsi kun akka gufatee qondaaltota kaafaa irraa hubachaa turre kanaaf amma galmaa'uun keessan wanna kana saffisiisuu danda'a. Carraa kana ni bal'isa hundaatiifuu nuti amma akka kaafaa qofaatti
taane akka jaarmiyaalee siyaasaa Oromootti waan gara filmaataa akkamitti waliin qindeeffannaa, akkamitti wal dorgomnaa, akkamitti bakka kamitti wal tumsinaa inni kun jalqabamee jira. Tole guddaa galatoomaa Obbo Daawud. Fayyaa ta'e mayyitol. Gama kaaniin si'achi maal gochuu akka hedan kan gaafannee dura ta'an abaa'oo kan biraa Obbo Abbanagaa Jaarraa boordii filannoorraa waan dhageenye hin qabnu jedhu. Itti kennine deebiin biraa argannee jiru ammaa gamma. Egaa akka Obbo Daawud duratti dubbiseen ture waraqaa ragaa akka isaaniif kennamee fi kan isaan nu ibsanii murtee kan akkamiin ilaaltu isin? Murtiin maali isaanis akkuma argataniif barreessanii gaafiin isaanis gaafatanis waan san argatuuf waan barreessaniif kun isaan argatus ajaa'iban ta'uu nullee waan deebii isaanumarraa isaan bira jirti. Kan boordii filannoo. Egaa amma akkana jechuun dhaabi abaa'oo biraa kan socho'uu hin jiru jechuudha yoo dhaaba Obbo Daawud Ibsaaf waraqaan seera qabeessummaa boordii filannoodhaa kenname kanaaf hireen dhaaba keessanii maal ta'a? Nuti yeroo qabsoofnu mircaa boordii fi hin qabsoofne uummata keenyaaf qabsoofne murtiin abbaa qabsooti malee mircaa boordiitii kana beekuun namarra jira. Kanaafuu murtee dhaaba Obbo Daawudiif murtaa'e akkamiin ilaaltu isin? Nuti tokkorraa ammeenya hin qabne jiru sammeenya qabaachaa turre ammas wanni haareenyi biraan jiru sanuma. Dhaabi keessan isin amma dura taa'aadha. Hireen isaa maaliin diigama moo maqaadha jijjiiratamoo kaanitti dabalama moo maal yaaddan? Kuni dabalamuu fi dabalamuu miti duris addeessummaa Oromoo tokkoma ture itti amannaan wanni wal amansiisu jiraannaan jidduu teenya jiru hin jiru gitaa miti nuti qabsaa'ota wanni walitti hin dabalamneef hin jiru yoo walitti namanii qabsoo keenya karaa barbaanneen akka barbaannetti hayyama nama tokkootiin malee qabsoo godhaa turre ammallee qabsoon keenya itti fufa. Qabsoon keessa kan itti fufa garuu dhaaba isa kam jalatti? Kun gaafimaa ta'uu hin qabu. Yeroo biyyatti deebitan illee jechuudha dhaabi abaa'oo tokko ta'e akka cimu akka jaaramu akka feetan nutti himtaniittu tarii dhiyootti dhaabi keessa wanta yaade qabaa walitti baquu ta'uu danda'a dhaaba abaa'oo amma waraqaa argate waliin. Waan gaafa biyyatti deebine si ibsine godhaa turre godhas jirra yoo wanni irratti walii gallu jiraate tokko ta'uun hawwii keenya yoo sun hin danda'aminis qabsoon keenya itti fufa. Tole guddaa galatooma abbaa nagaa. Galatooma itillee mimisirraa nama biyya keessa. Xumura rageenyarraa wanti waan guddaa itti hidhamee faayidaa dhabee barumsa barachuudha jedha dargaggoocha kolman baru. Dargaggoon kun yuunivarsiitii Baahir Daariitii barnoota keemikaal injineeringiidhaan digirii jalqabaan eebbifameera. Ta'us jireenyi itti hammaattee yeroo ammaa magaaluma sanatti kophee haxaa'uun of jiraachisaa jira. Kophee haxaa'u garuu kun kan duraa miti. Inumaa kutaa 3 eegalee kan barumsa barate kophee haxaa'uun ture. Waggaa ammasii booda jiruun dhibee kophee haxaa'utti deebi'uu kootuun aarsaa jechuun hima. ለኔ ትልቅ ዋጋ ተከፍሎበት ዋጋ ያላገኘሁበት ቢኖር ትምህርት ነው የሚመስለው። Anaaf gatiin guddaatti kanfalamee garuu bu'aa kan ittiin arganne barumsadha jedhee yaada. Kophee haxaa'uu kutaa 3tti eegale hanga 12ffaatti kanumaan of gargaaraa baradhe. Abaluun dooktoraa injinara ta'e yeroo jedhan seenaa keessa darbe caalaa isa fuula duraatu sammuutti na dhufa ture. Kaayyoon koo guddaa barumsa fixee qacaramee hojjechuu ture. Erga eebbifamee booda magaalaa Finfinnee keessa hojii barbaachaaf ji'a 3 ture hin taane. Paarkilee industirii keessa hojii barbaachas miila koon deemaa gaggaafataa ture. Waldiyaas dhaqeellee dhabe. Asuma magaalaa Baahir Daariitti hojii guyyaa kan qansiraa jedhaniin guyyaatti birrii 29 naaf kanfalamaa hojjechuu eegaleen ture. Garuu na baasuu dinnaan itti dhiisee kophee haxaa'utti deebi'e. Barsiisonni koo yeroon kophee haxaa'uu argan baay'ee rifatu. Kaan ammoo na jajjabeessanii kan shaayii jedhanii naaf kennanii deemu. Hiriyoonni koo osooma kopheen isaanii hin xuraa'in na bira dhufanii qarshii naaf kennanii deemu. As teessee dhaloota kana abdii kutachiifta kanneen jedhanis jiru. Kanuma keessa garuu ammas hojii barbaadaan jira. Osoon barachuu baadhee hin aaru jedhee yaada. Maaltu na rakkisee hamma kana dhamaa jedhees na yaada. ባልተማርኩ አልናደድም ብዬ አስባለሁ። ማለት ይሄን ያህል ዋጋ መክፈል አልፈልግም። እኔ ምን አሰቃየኝ? Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa kanumaan xumuramaa odeeffannoon dabalataaf gara fuula marsariitii keenya bbcafaanoroomoo.com deemuu dandeessu. Sagantaa kana ammayyu ta'an isiniif dhiyeessee kan isinii qopheessee Galaanaa Balaayii wiixata walitti deebinaa halkan gaarii.